Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun fayyaa showdha. Waa'ee fayyaatii fi dhimmoota fayyaa wal qabatan irratti kan waliin mari'annu ta'a. Sagantaa keenya irraatiinis wanta nuti qabannee isiniif dhiyaanne wantoota baratamoo kalee keenya irratti miidhaa geessisan yookiin immoo wantoota kalee keenya miidhaa irraan gahan kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Amma xumuraatti nu hordofaa. Egaa hin dhaggeeffattoota keenya akkasumas immoo hordoftoota keenya karaa YouTube nu hordofaa jirtan kaleen keenya faayidaa garaagaraa qaama keenyaatiif buusa. Namni tokko uumamaan kalee lama qaba. Kaleen keenyas kan argamnu naannoo mudhii keenyaa gidduutti gama lamaaniin kan argamu jechuudha. Uumamaan namoonni tokko kan kalee tokkoon dhalatan jiraachuu ni danda'u yookiin immoo kaleen isaanii gadi bu'ee yookiin immoo ol ka'ee kan uumamu namoonni uumamaan argamanis ni jiru. Kanaaf gabaabaadhumatti kaleen keenya wantoota xuraa'aa ta'an dhiiga keessaa gara kalee deemuun calalamanii gara bakkeetti baasuu keessatti ga'ee olaanaa akka taphatu beekamaadha. Ga'een inni kan biraa ga'een beekamaa kaleen keenya taphatu hormooniiwwan garaagaraa gadhiisuun fakkeenyaaf hormoonii seelii dhiiga diimaa oomishuu keessatti ga'ee guddaa taphatu yookiin immoo erythropoietin kan jennu gadhiisuudhaan beekamaadha. Kanaaf sagantaa keenya irraatiin wantoonni baratamoo yookiin wantoonni nuti guyyaadhaa gara guyyaatti goonu kalee keenya miidhan maal fa'i kan jedhu waliin ilaaluu qabna. Wantoota kanarraas immoo of eeggannoo gochuudhaan kalee keenyaaf eeggannoo cimaa gochuu akka qabnu isin beeksisa. Jalqaba irratti wantoonni kalee keenya miidhan maali kan jedhu irratti bishaan baay'inaan dhuguu dhiisuu. Akkuma beekamu qaamni keenya baay'eensaa bishaan irraatti kan ijaarame. Bishaan immoo faayidaa garaagaraa qaama keenyaatiif buusa. Namni tokko bishaan dhuguu yommuu dhiisutti akkuma jalqaba dubbachuudhaaf yaanne wantoonni xuraa'aa dhiiga keessatti argaman yookiin qaama keenya keessatti argaman erga nyaanni daakamee bullaa'ee ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin baakteeriyaa yookiin immoo vaayirasiiwwan garaagaraa qaama keenya yommuu miidhan caccabaasas ta'uu danda'a. Wantoonni kun gara alaatti dhabamsiifamuudhaaf yookiin qaama keenya keessaa gara alaatti dhabamsiifamuudhaaf gara kalee deemanii qulqullaa'uu gaafatu. Kanaaf bishaan immoo kalee keenya qulqulleessuu keessatti gahee guddaa taphata. Sababa kanaaf bishaan baay'inaan yoo hin dhugnu ta'e namni tokko bishaan hin dhugu yoo ta'e kalee keenya irratti miidhaa geessuu danda'a. Karaa kamiin jennee yoo ilaalle wantoonni xuraa'aa bishaaniin dhiqamanii bahuu qaban sunniin qaama keenya keessatti yookiin immoo dhiiga keenya keessatti kuufamuudhaan kalee keenya irrattis onnee keenya irrattis sammuu keenya irrattis dhiibbaa guddaa geessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni fayyaalessi tokko yoo xiqqaate bishaan burcuqqoo 8 yoo dhuge gahaadha. Isiniin jechuun barbaada bishaan dhuguu amaleeffachuu qabna. Namoonni baay'een wayita gannaatti yookiin immoo wayita qabbanaatti bishaan dhuguu kan hin jaallanne baay'een isaanii ni jiru. Namoonni tokko immoo kan baatii tokko torban lamallee ta'an jiru. Kun dogoggora guddaa akka ta'e hubachuu qabna. Namoonni kaan immoo bishaan yommuu dheebotan qofa kan dhugan baay'een isaanii jiru. Bishaan dhuguun fayyaa keenyaaf gaariidha. Cirracha kalee akka nu mudanne illee ni godha. Kanaaf hundumti keenya bishaan gahaa dhuguu akka qabnu. Lammaffaa irratti wantoonni kalee keenya irratti miidhaa geessisan kan jedhu kan waliin ilaallu fincaan yeroo dheeraadhaaf utuu hin fincaa'in qabatanii turu. Barteen kun yeroo baay'ee shamarran irratti kan inni baay'atu. Sababni isaas shamarran keenya akka dhiiraa iddoo margaritti fincaa'uu hin danda'an yeroon akkasiin jedhutti ulfaataadha. Xiqqoo shamarran baay'ee waan sodaataniif fincaan battala nu qabatti fincaa'uu akka qabnu numti keenya beekuu qabna. Fincaan yeroo dheeraadhaaf qabannee turuun immoo akkamitti dadhabbii kaleef yookiin immoo miidhamuu kaleef nu saaxila kan jedhuu fi fincaan kalee keessaa gara kuustuu fincaanii kan taate bilaadar kan jedhamu keessatti kuufama yeroodhaa fi fincaanni kun yommuu achi keessatti kuufamaa deemutti maashaan kuustuu fincaanii kan taate yookiin immoo bilaadariin keenya kun dhifamaa yookiin immoo maashaawwan kun furdachaa waan deemanii fi
funcaan sana qabachuudhaa fi yeroo kanatti funcaanni kuuftuu funcaanii kan taate yookiin immoo bilaadarii keenya keessatti kuufame kun fakkiirraa akka argaa jirtan kanatti jechuudha. Wanta inni qaqallaa kaleen keenya lamaan ni argama asitti. Kalee keenya kana lamaan irraati ujummoowwan qaqallaa lamaan funcaan kalee keessatti funcaa'ee qophaa'ee dhifama funcaan kalee keessatti qophaa'ee fuudhanii gara kuustuu funcaanii kan ta'e bilaadar kan jennu kanatti geessu jechuudha. Kanaafi funcaanni kuni yommuu achi keessatti turutti gara dudduubaatti ol deebi'uudhaan kalee keenya irratti miidhaa geessuu danda'a. Kaleen keenya ni dhiitaa deema. Isa booda hydronephrosis kan jennu dadhabbii kaleetiif nu saaxiluu ni danda'a jechuudha. Gama biraatiin funcaan akkuma nu qabeen funcaa'uu dhiisuun kun yommuu funcaanni kuuftuu funcaanii kan ta'e bilaadarii kana keessa yommuu kuufamutti infekshiniidhaaf nu saaxila. Maaliif baakteeriyaawwan funcaanni xuraa'aadha. Baakteeriyaanis wantoota xuraa'aa kana ni barbaadu guddachuudhaaf. Sababa kanaafi funcaanni kun kuuftuu funcaanii kan ta'e bilaadarii keenya keessatti yommuu kuufamutti baakteeriyaawwan achi keessatti akka walirran godhu. Baakteeriyaawwan kunniin immoo infekshinii kuuftuu funcaanii fi infekshinii kalee nutti fiduudhaan kaleen keenya akka miidhamu gochuu danda'u jechuudha. Sababa kanaaf funcaan akka nu qabeen funcaa'uu akka qabnu gorsa kana isiniif dabarsuun barbaada. Sadaffaarratti wanti kalee keenya nu miidhu nyaata soodeemii hedduu of keessaa qabu soorachuun. Soodeemii hedduu kan of keessaa qabu baay'een keenya kan beeknu soogidda yookiin immoo soogidda hedduu soorachuun. Yeroo baay'ee namoonni baay'een soogidda baay'ee soorachuu jaallatu. Hammi soogidda nyaata keenya keessatti argamu yommuu ol ka'utti soogiddi kuni yookiin immoo soodeemii waan of keessaa qabuu fi soodeemiin kun immoo caccabuudhaa fi kaleen waan barbaachisuu fi kalee keenya irratti loodii guddaa yookiin immoo hojii guddaa dabalaa jirra jechuudha. Kanaaf kalee keenya irratti hojii guddaa yookiin immoo loodii guddaan yommuu dabalamutti miidhamuu kalee keenyaatiif sababa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraa dhugaatiiwwan kaafeenii olaanaa of keessaa qaban dhuguu. Fakkeenyaaf buna fudhachuu dandeenya. Buna keessa keemikaalli kaafeenii jedhamu ni argama. Namoonni baay'een keenya akkasumas buna qofa osoo hin taane dhugaatiiwwan alkoolii garaagaraa yookiin immoo dhugaatiiwwan kaafeenii of keessaa qaban baay'een ni jiru. Namoonni baay'een yeroo dheebotan dhugaatiiwwan kanneen dhuguudhaaf filatu. Kanaaf buna baay'inaan sinii lama ol dhuguun gaarii akka hin taane isin hubachiisuun barbaada. 2 cup up to 4 cup jedha yookiin immoo kaappii lama hanga kaappii 4 kan jedhus jira. Kanaaf namoonni dhugaatii buna kana yookiin immoo buna kaafeenii of keessaa qabu kana baay'inaan yommuu dhuganitti dadhabbii kaleef isaan saaxiluu danda'a. Sababni isaas kaafeeniin kun dhiibbaa dhiigaa ol kaasa. Dhiibbaan dhiigaa immoo yommuu ol ka'utti kalee irratti pireesharii uumuudhaan dhiibbaa guddaa geessisuu waan danda'uu fi dadhabbii kaleedhaaf nu saaxila. Baay'een keenya akkuma beeknu kalee keenya wantoota miidhan keessaa dhibeen sukkaaraa fi dhiibbaan dhiigaa keessatti hammatamu. Dhiibbaa dhiigaa kana immoo kaafeenii kana baay'inaan yommuu fayyadamnu nutti fiduu waan danda'uuf kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu akka qabnu gamanumaan isiniif eeruun barbaada. Inni shanaffaa irratti ilaallu kalee keenya maaltu miidhuu danda'a kan jedhuu fi namoonni baay'een keenya yommuu mataa nu dhukkubu yookiin dugdi nu dhukkubu yookiin immoo dhukkubbii garaagaraa yommuu nutti dhaga'amutti qorichawwan garaagaraa yookiin immoo dawaawwan garaagaraa kanneen dhukkubbii kana nurraa dhowwuu danda'an yeroo bitannee fayyadamnu ni argama baay'een keenya. Qorichawwan dhukkubbiidhaaf fayyadamnu yookiin immoo dawaa dhukkubbiidhaaf fayyadamu kanneen akka daayikiloo, ibuprofen kanneen jedhaman kanneen argaa jirtan suuraa irratti jechuudha. Baay'inaan yeroo hedduu fayyadamuun kalee keenya irratti miidhaa geessuu danda'a. Seelota kalee keenya irratti miidhaa geessuu waan danda'uuf kanaaf gochoota akkasiirraa of qusachuu akka qabdan baay'inaan fayyadamuun gaarii akka hin taane gamanumaan isin beeksisuun barbaada. Inni jahaffaa irratti ilaallu dhugaatiiwwan saamsamoo ta'an kanneen sukkaara hedduminaan of keessaa qaban
kanneen akka Faantaa ta'uu danda'a, Coca-Cola, akkasumas immoo Pepsi baay'inaan fayyadamu. Yeroo baay'ee namoota guyyaatti 2 ol fayyadaman irratti yookiin immoo guyyaan fayyadaman irratti wanti kun ni mul'ata. Namoonni baay'een keenya yeroo dheebonnutti yeroo kaaffee teenyu baay'inaan kana jennu nyaatawwan dhiifamaa dhugaatiiwwan sukkaara baay'inaan of keessaa qaban kanneen jechuudha. Sababa kanaaf yoo danda'ame bishaan dhuguun gaariidha. Baay'inaan immoo dhugaatiiwwan kanneen dhuguun kalee keenya irratti miidhaa geessisuu waan danda'uuf kanarraa of qusachuu akka qabdan kan jedhu dhaamsa koon isiniif dabarsuu barbaada. Inni torbaffaa irratti ilaallu kanneen kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'an keessaa nyaatawwan pirootinii baay'inaan of keessaa qaban yeroo baay'ee fayyadamu. Kunninis immoo nyaata foon diimaa fa'aa fudhachuu dandeenya. Namoonni foon diimaa baay'inaan jaallatan baay'een isaanii jiru. Yookiin immoo bu'aa foonii kanneen ta'an baay'inaan soorachuun dadhabbii kalee keenyaa nutti fiduu danda'a. Sababni isaas pirootiiniin caccabuudhaa fi karra kalee keenyaa waan deemuuf yookiin immoo meetabolaayiz ta'uudhaa fi kalee keenya irratti loodii yookiin immoo hojii itti baay'isuun kalee keenya dadhabsiisu suuta kalee keenya dadhabsiisaa deemuu ni danda'a. Kanaaf nyaatawwan pirootiinii hedduminaan of keessaa qaban baay'inaan soorachuun sirrii akka hin taane sinifeera. Inni kan biraa inni 8ffaan kalee keenya irratti miidhaa geessisuu danda'u tamboo xuuxuu yookiin immoo sigaaraa aarsuu. Tamboo xuuxuun dhibeewwan garaagaraa nurraan ga'uu danda'a. Fayyaa keenya irrattis miidhaa baay'ee waan nurraan ga'uuf of eeggannoo gochuu qabna yookiin immoo tamboo aarsuu dhiisuu qabna. Tamboo xuuxuu yookiin sigaaraa aarsuun kun akkamitti kalee keenya miidhuu danda'a kan jedhuuf tamboo keemikaalonni tamboo keessatti argaman ujummoowwan dhiigaa akkuma beekamu kaleen keenya dhiiga barbaada. Sammuun keenya akkuma dhiiga barbaadu dhiigni onnee irraa raabsamu gara kalee keenyaa ni deema jechuudha. Kanaaf ujummoowwan dhiiga oksijiinii gahaa qabu gara kalee keenyaatti geessan. Sababa tamboo xuuxurraan kan ka'e keemikaalonni achi keessatti argaman ujummoowwan dhiigaa kana waan dhiphisaniif kaleen keenya dhiiga gahaa yoo argatu ta'e kaleen keenya dhiiga gahaa waan hin arganneef seelonni kalee keenya keessatti argaman akka du'an gochuudhaan kaleen keenya hojiidhaan alaktaa akka deemu godha jechuudha. Kanaaf tamboo xuuxuu yookiin sigaaraa aarsuun barbaachisaa miti. Inni 9ffaa mallattoowwan infekshinii kalee yookiin immoo mallattoowwan infekshinii kuuftuu funcaanii kalee keenyaa yommuu nutti mul'atan yeroodhaan yaalamuu dhiisuu yookiin immoo ignore gochuu. Mallattoo namoonni yaalamuu dhiisuun keenya asirratti wanti gochuu qabnu yeroodhaan yaalamuu dhiisuu keenya dhiibbaa nurraan ga'a jechuu barbaadini. Kanaaf mallattoowwan infekshinii kalee kanneen akka dhukkubbii kalee yookiin mudhii keenya gara bitaan mirgaa leeyidaa yookiin dhoo'ina qaamaa funcaan yommuu funcoonu funcaan nu gubuu funcaan amma nama jarjarsu yookiin immoo amma funcaan nama funcaasisuu haqqisaallee ta'uu danda'a. Mallattoowwan kunniin yommuu nurratti mul'atan tariitii bifti funcaanii keenyaallee jijjiiramuu ni danda'a diimaatti yookiin immoo bicaatti jechuudha. Mallattoowwan kunniin yommuu nurratti mul'atan yaalamuu akka qabnu yeroodhaan yaalamuu akka qabnu barbaachisaadha. Sababni isaas infekshiniiwwan kaleen kun yeroodhaan yoo yaalaman ta'e gara dadhabbii kaleetti nu saaxilu geessuu waan danda'aniif of eeggannoo akkasii gochuu akka qabnu sinifeera. Inni 9ffaa irratti ilaallu qorichawwan namoota dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa kennaman fudhachuu dhiisuu. Yeroo kana jennu namoonni wanti kun kan ilaallatu namoota dhibee sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaa qaban. Namoota dhibee sukkaaraa qaban sukkaara dhiiga isaanii keessa jiru to'achuudhaa fi qorichi isaaniif kennamu ni jira. Qorichi kun kiniina ta'uu danda'a yookiinis immoo marfeen kan kennamu insulinii ta'uu danda'a. Akkasuma namoota dhiibbaa dhiigaa qabaniif dawaan kennamu jira. Namoonni kunniin dawaa kana yommuu isaan addaan kutan dhiibbaan dhiiga isaanii ol ka'uu danda'a. Akkasumas immoo sukkaara dhiiga isaanii keessa jiru waan dabaluu fi kalee isaanii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu danda'a. Sababa kanaaf qoricha isaanii haalaan fayyadamuu qabu. Inni kan biraa dhumarratti kan laallu kalee keenya maaltu miidha kan jedhu alkoolii baay'ee dhuguu. Alkoolii yommuu baay'ee dhugnutti maal ta'a?
alkooliin kuni tooksinii yookiin immoo farra waan garaagaraa waan of keessaa qabuu fi seeliiwwan kalee keenya irratti miidhaa geessisuu ni danda'a. Sababa kanaaf alkoolii soorachuu alkoolii dhuguu akka hin qabne gamanumaan isiniif eeruun barbaada. Kanaaf dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenyaa kaleen keenya miidhagina keenya waan ta'eef baay'een keenya akkuma beeknu namoonni dadhabbii kalee nama mudatee amma diyaalaasisii akkasumas immoo amma kaleen isaanii jijjiiramutti illee yeroo nama geessu jira qarshii baay'ee baasu. Sababa kanaaf kalee keenyaaf of eeggannoo cimaa gochuu akka qabnu gamanumaan isiniif eeruun barbaada. Sochii qaamaa gochuun illee barbaachisaadha. Viidiyoowwan kana share naaf godhaa timeline keessan irratti akkasumas immoo batanii kana tuquudhaan subscribe gochuun dagatinaa.